Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan guyyaan har'aa Guraandhala 11 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Pireezidaantii Suudaan kaduri Omar al-Bashir mana murtii addunyaatti kennuuf yaayyuu irratti walii galan. Pireezidaantota Ameerikaan filachuuf qophaa'uu jirtu keessaa eenyutti wayyaa jettan. Uummatii baay'eetiin abbaa filatu keessaa ilaallachuu jira. Barattoota soraa alaqee daa'imtuu biyya santiin. Sirni awwaalcha pireezidaantii Keeniyaa duraanii kan Daani'eel Araaf Mooy har'a raawwatame oduu keessatti gabaasa qabna. Magaalaa Jimmaa keessatti hiriirri mormiif deeggarsaa gaggeessameera. Namoonni vaayirasiin koronaa keessatti argame jedhamuun shakkaman qoratamanii bilisa ta'uun gabaasame lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa waliin marii kaleessa eegalle har'a xumurra qophii waa'ee uummata Oromoo irrattis keessummaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura guutummaa oduuf sora. Mootummaan Suudaan pireezidaantii kaduri Omar al-Bashir mana murtii wanjaala addunyaa qorata ICC kennuufi jedhe. Mootummaa ce'umsa Suudaaniif paartii mormituu Daarfur jiranitti har'a kaartuumitti horta'aniitiin tan irratti walii galan. Akka oduu himaanii paartii mormituu sochii haqaaf walqixxummaa Suudaan Ahmed Tuugor VOA'tti himetti marii tanaan Bashirii fi bulchootis waliin hojjetan nama 4 mana murtii addunyaa Zaheeg jiru kennuuf yaayyuu irratti walii galan. Kenniitiin tuniin torbaan dhufu keessa ta'uu dandeetti. Mani murtii wanjaala addunyaa qoratu ICC'n pireezidaantii Suudaan al-Bashir dhiigna hedduu jisse jedhaniitiin balleessa hedduun qorachaa bahanii qabuufillee marra hedduutti gaggaman. Bashir ganna 30 caalaa biyyi sun addunyaa walanqiseetiin bulche eebilla bara 2019 humnumaan hojiirra buusanii mootummaa isaa gargalchan. Daani'eel Araaf Mooy pireezidaantii Keeniyaa kaduri har'a Naayiroobiitti awwaalan. Mooyini pireezidaantii Keeniyaa lammeessoo torbaan dabre ganna 95 Naayiroobiitti lubbuu dhabe. Galmoo daawwititti Naayiroobiin erge. Keeniyaa ganna 24 kan gaggeessan pireezidaantii Keeniyaa lammaffaa Daani'eel Araaf Mooy sirni awwaala isaanii har'a gaggeeffamee jira. Pireezidaantii Mooy torbee har'aa dhalatanii ganna 95tti hospitaala keessatti lubbuun isaanii du'aan kan dabarte yoo ta'u sirna awwaala biyyaalessaa isaaniif har'a gaggeeffame kana irratti aangaa'onni mootummaa Keeniyaa biyyoota ollaa gaanfa Afrikaas irratti argamanii jiru. Miseensa mana maree kutaa bulchiinsa Baaringoo kan ta'an ilmi isaanii Geediyoon Mooy abbiyyoon isaanii Keeniyaaf bara gaggeessummaa isaanii waan gaarii hojjechuu himanii warra yeroo gaddaa kan isaan bira dhaabbate galateeffatanii jiru. Paartiin mormituu biyyattii keessatti gahee guddaa akka qaban Raayilaa Amolo Odingaas waldhabdee Mooy duukaa qaban furatanii waliin heera biyyattii akka eeyyaban ammas tumsa lammiilee biyyattii walitti fiduu mootummaan Keeniyaatti jiru waliin bocuullee dubbatan. Awwaala Mooy irratti kan argaman mootummooleen ollaa Keeniyaa pireezidaantii Mooy olmaanuuf oolaniiru jechuun leellisan. Pireezidaantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiir pireezidaantii Mooy bilisummaa keenya akka argan nu faana nama falmee jiran Yoweri Museveni fi Paul Kagame ammoo gamtaa biyyoota Afrikaa baay'ee ijaaruu keessatti Mooy nama utubaa turanii jiran. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun awwaala kana irra turan pireezidaantii Saahilewarq Zawudees bara Mooy Itoophiyaa fi Keeniyaan ollaa dansaa turanii jiran. We will always remember the fundamental role that he has played in the formation of our regional organization IGAD back in 1986. Yommuu ga'een IGAD hundeessuu keessatti taphate kan inni bara gaggeessummaa isaa bara 1986 keessa ba'es gonkumaan hin dagannu. Mooy har'a nu biraa dhabamus hojii gaarii hojjetee darbe fumnee hojjechuun walitti dhufeenya gaarii Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduu jiru itti cimsanaa jechuun dubbatan. Keeniyaattis gama isaaniitiin Mooy bu'uuraalee misoomaa biyyaaf diriirsuun ijoollee durbaa fi barnoota sadarkaa tokkoffaa tolaan ijoolleen ol deemtu akka baratan nama taasisan jechuun dubbatan. Ganna 95tti kan boqotan Daani'eel Torootii Araaf Mooy abbaa ijoollee 8 turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Oduu Voa Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan G10 duubatti pireezidaantii filate paartiin Demokiraatii Tiraamp irraa hojii tana fudhachuu fi ammaan tan nam torbatti waltafe dorgommachiifachuu jirti. Jara kan keessa eenyutti jaalatan jettan. Ameerikaatti agarsiistuyyuu abbaan fedhe keessa laallachuu jira. Keessumattuyyuu Ameerikaa gama kaabaa dhiyaatti warri New Hampshire filannoo tanatti jira. Filannoo tanaan piraayimerii jedhan edal kan warri hedduutti walitti dhufeetiin abbaa filate keessa filate warra torbaa walitti dhuf keessa ittaana pireezidaantii Ameerikaa ka durii Joe Biden nama dorgommii Ameerikaa pireezidaantii dorgomeetiin dhabas
Berners Sanders fi nama hedduutu walitti dorgomuu jira. Amy Kucher, Elizabeth Warren faalleen warra dorgomuu jiru keessaa tokko. Bulchooti fayyaa Jaappaan doonii biyyi isaanii nama vaayirasii koronaa qabu 65 keessatti argan waan inni keessa jiru qorachuu jiran. Torbaan lama asitti iyyuu jar kan magaalaa Yokohamaatti moggaatti baasaniitiin qorachaa turan. Namni duraan vaayirasii irratti argan amma gara 135 dhiyaatee jechuudha. Akka kanaan Jaappaan keessa nam 150 irratti vaayirasii kan argani. Doonii kana keessa gara nam 3,700 jira. Bulchooti Jaappaan jar kana kophaa baasaniitiin to'achaa bahanii gara torbaan dhufuu keessa dooniin kun hojiitti deebi'uu danda'a. Badaan tokko mana barumsaa waraana Afgaanistaan Kaabul jiru keessatti har'a namshaan bombiin fixe. Namni kun bombii ufitti hidhee bombii waliin tokka'ee nama fixe. Akkana kee jira gamkaan Awurooppaa magaala hedduu keessatti bubbeen nama karfafuun nama hedduu galaafatti kaan namni biyyattii uummataa ol qabachuu jirtu. Oduun ammaa qabatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni magaalaa Jimmaa har'a hiriira mormiif deeggarsaa gaggeessanii jiru. Paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmediin dursamu yoo deeggaran, paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan gaggeeffamuuf tibbana magaalaa Jimmaatti marii hawaasaa gaggeessuuf karoorfate jedhamaa ture immoo mormaniiru. Dhimma kanarratti Profeesar Mararaan Guddina Profeesar Mararaa Guddinaa deebii kennaniiru. Tsaayidaamxotu gabaase. Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha har'aa irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo mormuu fi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin deeggaruuf akka ta'e dubbatani. Dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaati. Hirmaattota fiigichaa har'aa keessaa nama tokko. Kaayyoon fiigicha kanaa deeggarsa Dr. Abiy fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiy fi uummata magaalaa Jimmaa irratti godhame sana mormuudhaan goone haala kanaanii nu sibira jirraa caalaa miti Jimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhudha. Dhaadannoo gara jiru siyaasa kan keenya yaada bilchaataadhaan illee arrabsoodhaan mormuun hin danda'amu kan jedhu dhaadannoon dhageessifamaa oolee Itoophiyaan kan biyya hundaati Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhudha dhaadannoon jijjiiruudha. Arrabsoon qaama kamiin kan uummata Jimmaa irratti qaqqabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe. Arrabsoon kan qaqqabe danuudha. Kanaan dura Jimmaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii gaafa wajjin haasa'amee ture. Kun jechoota gootota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhudha. Waan kana dhiifama nu gaafadha. Waan jettaniif nu ibsaa jennee jaarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii tolni deebii nu kenname hin jiru. Gara kana dhufuudhaaf jennaani utuu nuti walitti eenyuun jedhin komii qabnu maaliifi miidiyaadhumaan bahanii Jimma akkuma Oromoo kaanii namas qabaa lafas qabaa Oromoodhumaan waliin kan jedhu maaliif nu ibsinedha. Gama biraatiin arrabsoon dikaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa fi gochaa raawwii dadhabina siyaasaa kana sun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin dikaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun duratti godhameera kan jedhuudhaan yoo dadhabina qabaate isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyu nu filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maabaaf sugite jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhudha. Akka yaada dargaggoo Guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata. Gama biraatiin arrabsoon dikaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan Abiy irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gochaa raawwii dadhabina siyaasaa kana dadhabina sana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin dikaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun duratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa nus bira jirraa. Yoo dadhabina qabaate nus isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyu nu filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maabaaf sugite jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhudha. Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kana irratti hirmaatan kaasan Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo deebii ittaanu kennaniiru.
Leni kinisuun qabe waan rakkitti malee waan namni dubbatus waan namni dubbate akkan taanetti hiikoo kennitee rakkatti malee jirmi saba keenyadha waan saba keenya rakkoof hin qabu. Saba keenya dhiisii saba biraayyuu waan rakkoof hin jiru. Waan hin taane akkan taanetti sabatti manii waan hin taane sabaatti mormichi Oromoos amma danda'e sirreetu bara gadee kana jala baana jedhanii waan kinisuun qabee rakkisifatti fakkaatan malee saba keenya waan rakkoof hin qabu. Jimaaroo baay'ee rageera baruma Jimmaa Yuunivarsiitii warra keessumaa kabajaa godhee waame akka Oromoo gubbaatti warra kaan wajjin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa Yuunivarsiitii barumatan gargaarsa tokko karaa qorannoos haa ta'u karaa biraa sagaltamii torbaffaa ofiidootumaa tuutuun nyaachisee malee jitti dorgomnee turre ajjeennaa kanas walgahii rageera. Warra dhuguun isaanii iyyuu qabee barabbaa biyyaa afaan maaliif qabee darbee nan arga waan akkasii namni natti kaasee jiru. Ani darba yaadadhutti waan akkasii waan jiruuf isin jiru jenne. Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa. Gara gabaasa sattaanutti naaceenu eeruu namoota vaayirasii koronaan shakkaman 39 dhaqqabe keessa namoonni 14 mallattoon vaayirasichaa irratti mul'ataa ture qoratamanii bilisa ta'uu isaanii Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beekse. Imaltoota 172 ol ta'aniif sakatta'insi ho'a qaamaa taasifamu Inistitiyuutichi beekseera. Muktaar Jamaaltu gabaase. Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'a waajjira isaatiitti miidiyaaleedhaaf kenneen akka ibsetti eerulee koronaa vaayirasii 39 dhaqqabe keessa adda seeqqeetiin mallattoo dhibee kanaa kan agarsiisan namoota 14 sakatta'insa laaboraatoorii taasiseen walaba ta'uu isaanii adda baafachuudha dubbate. Adeemsi sakatta'insaa fi of eeggannoo xiyyeeffannaa guddaadhaan taasifamaatiin jira kan jedhan daayireektarri ol aanaan Inistitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaate namoonni hangammaa shakkamaniitiin bakka kophaatitti hordoffii fi tajaajilli yaalaa kennamaatiin jiru keessaa nama tokko qofatu hafee ture. Innis guyyaa kaleessaa walaba ta'uun isaa mirkaneeffamee gama maatiitti galeetiin jira jedhan. Dr. Eebbaan akka ibsanitti yeroo ammaa kana namni bakka hordoffii fi tajaajila yaalaa kophaatitti kaahameetiin jiru tokkollee hin jiru jedhan. ቅርብ ጊዜ ድረስ ተጠርጣሪዎች ላቦራቶሪ ግልጋሎትና ድጋፍ በምንፈልግበት ወቅት ወደ ደቡብ አፍሪካ እየላክን ነበረ። hanga dhiheenya kana yeroo namoonni shakkamaniitiin dhufanii fi tajaajila laaboraatoorii barbaannu gama Afrikaa kibbaatitti ture kan nuti ergaatiin jiru. Garuu amma keessattuu torbaan darbe dhumaa as deeggarsi dhaabbata fayyaa idila addunyaatii fi tumsa Afrikaa CDC'n nuu qindeessaniin kiitilee qorannaa vaayirasii kana adda baasuudha danda'an argannee jirra. Haala kanaan shakkamaan vaayirasii koronaa kamiyyuu yookaan dhufu taate gama Afrikaa kibbaatitti erguu dhiisineetiin asumatti sakatta'uu eegalleetiin jirra. Yeroo darban keessattillee shakkamtoota vaayirasii novel koronaa 6 asumatti sakattaaneetiin walaba ta'ellee ibsuun keenya ni yaadatama. Adeemsa vaayirasii kana calaluu fi hordoffii taasisuu keessatti hojii mirkaneeffannaallee sadarkaa asumatti adda baafachuu dandeenyu uumneetiin biyya keenya keessatti qorannaa kana taasisuu danda'uu keenya ibsuu barbaanna jedhan Dr. Eebbaan. Erga rakkoon vaayirasii novel koronaa sadarkaa addunyaatitti uumame as jalqabeetiin xiyyeeffannaadhaa fi sakatta'iinsa Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa seensaa fi baha biyyattii hundarratti taasisaatiin jiruun ammajjii 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaaseetiin hanga gurraan 2 bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatitti sakatta'iinsa taasifameen namoonni 172 oli sadarkaan oowwa isaanii dhibee kana hin qabamoo hin qabuudhaan adda baafamanii sakatta'amaniitiin jiran jedhan Dr. Eebbaa Abaate. Dabalataanis dhimma tamsa'ina vaayirasii novel koronaa irratti hubannaa kennuudhaaf ogeessota sabaa himaaleetiif hojjettoota hoteelaa akkasumatti immoo qaamolee ogeeyyii fayyaa dhaabbilee fayyaa hawaasaa hundaafiyyuu leenjiin kennamaatiin jiraachuu dubbatan. Adeemsa kana keessatti wiirtuun addatti tursiisaniitiin itti yaalan garagaraa Inistitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin hundeeffamaatiin jiraachuu kan dubbatan Dr. Eebbaan yoo rakkoon uumamellee deebii hatattamaa kennuun akka danda'amuuf paarkiilee indaastirii naannolee hunda keessa jiran keessatti wiirtuuleen addaa dhaabbataniitiin jiru jedhan. Haaluma kanaan naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Hawaasaatitti illee biiroo fayyaa naannichaa waliin ta'uudhaan hojiin wal fakkaataan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Eebbaa Abaate
ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ በአየር ማረፊያዎቻችን እንዲሁም ደግሞ በየብስ ያለው የአጠቃላይ የጥንቃቄ ስራ በተገቢው መንገድ እየሄደ ነው ብለን መገምገም እንችላለን። ነሞተ ገመ በለሊቅ ሌንሳቲ ፊ ለፎቲን ቢየገለን ሁንደዩ ቆረና ፊ ሰከተኢንሲ ኬን ሐለ ጋሪዳን ዴማ ጅረጅልኔ ገማገሙ ሂንደንዴና ተሪ አዴምሰ ሰከተኢንሰ ኦ ወቃማ ኬሰ ደርቤትኒን ከን ዱፉ ዮጅራቲ አሞ በከ ጨለሊዳን ሰከተአኒ ኮአቲ ያለምን ኬሰቲ ድንኩኒ አከጦሙረሙሌ ታስፈማ በከ ያላፊ ቱርሲሰ የሮ አዳ ከን ቦሌ ጨፋሌ ሐለ ኢትጀቤሳቲ ዲፊ ጭምሳቲኒን ዴማ ጅሩቱ ጅራ አከኑማን hojii dhaabbilee gama biraa keessatti babal'isuullee hojjetaatiin kan jiramu yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun hospitaala Yekkaa Kotabee keessatti hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira. Namoonni akkaan dhukkubsatan akka itti dandamatanillee yoo kan barbaachisu taate haala simachuu danda'u irratti qaamolee dhimmi ilaalu wajjiin haasa'ameetiin hojjetamaa jira jedhan Dr. Eebbaa Abaate. Gabaasa dhaabbanni fayyaa idila addunyaa baaseen hanga gabaasni kun qindaa'etti namoonni 43 fi 108 oli vaayirasii noobel koronaa kanaan kan qabaman yoo ta'u 453 kanneen ta'an wayyahanii gammamanaa yoo galan 118 ammoo lubbuun isaanii darbuu isaaniiti. Dhaabbanni fayyaa idila addunyaa kan inni gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. mootummaan qaama hidhatee socho'u wajjin mari'achuuf qophii ta'u